nagaa waaqayyoo biyya isin jirtan iddoo isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha ani Mararaa Tafarraan jedhama. Hiriyoonni koo feesbuukii irraa na beektu. Akkuma beekamu faarfannaa mata dureen isaa du'umti illee hin du'e jedhu qabadhee dhiyaachuudhaaf suuraa isaa baay'een keessan argitaniittu fuula feesbuukii irraa. Maqaama isaatiin kan maqaan hin dhooyine isaan nu yaamee du'aa ka'uu isaan duuti baqaan nagaa nutti dhaamee jennee wajjiniin akka waaqeffannu yeroo dhiyootti abdii guddaan qaba. Ayyaanni du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhiyaatu kabajuu duwwaan utuu hin taane isaa wajjiniin akka du'aa kaan isaa wajjiniin duune akka du'aa kaane yaadachuun keenyas baay'ee gaariidha. Kanas akka wal yaadachiisnu barbaada. Warri Kiristoosii wajjin du'aa kaatan naa wajjiniin faarfannaa kanaan yeroo dhiyootti wajjiniin waaqeffannaa. Bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hundumti keessan nagaan turaa.